yeroon geesseedhaaf kennina. Sagantaan keenna warri ammaan tanallee dhufaa jirtan akkuma hawaasni keenna rakkoo hagana hin jedhamne dararaa hagana hin jedhamne keessa akka jiran beeytan namoota ammootu warra karaa kamiinuu saba kanaaf qabsaa'u irratti duulli qindaayaan qaama biyya bulchu jedhuun maqaa xureessaan maqaa balleessuun hujiilee isaan hin qabneen isaan akka onnee hawaasaa keessaa bayaniif yaaliin irra godhamu arrabsoon diqqeessaan ka hidhatee uummata kanaaf qabsaa'u dabalatee warra karaa nagaatiin qabsaa'u irratti xureessuu fi jasti akka isaan uummata kana biratti kireeditii takkan arganne gochuudhaaf yaaliin godhamu waan laafaa miti. Kana afoo dhaabachuun dirqama nullee warri deeggartoonni abbaan feete karaa qawweetiin Oromoon bilisoomti jettee kanatti amantus akkasumas qabsoon Oromoo karaa nagaatiin galma geetti jettee ka amantus tokkummaa qabsaa'ota Oromoo eeguun tokkummaa hawaasa Oromoo eeguudha. Tokkummaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo eeguun tokkummaa Oromoo eeguudha. Akka uummanni kun gara fuulduraatti socho'u godhuudha. Kana diiguudhaaf ammoo qaamni caasaa mootummaatiin mindaa'ee mootummaadhaan leenji'ee duula hagana hin jedhamne hayyoota qabsaa'ota irratti banu. Akkasumas ka inaaffaadhaan guutame yeroo fakkeenyaa fi qabsaa'onni warri akka Jawaarii hin jirre inni illee hin jiru. Yeroo Jawaar qabsoo deebi'u inni illee qabsoon isaa Jawaariin irratti taate. Namoota akkanaa kanas dura dhaabachuun baay'ee barbaachisaa. Warra gufuu qabsoo gufuu akka uummanni kun rakkoo keessaan baane yeroo hunda gufuu ta'an warroota qabsoo sabaa kana miliisuma barbaadan yoo barbaadan warra karaa nagaatiin qabsaa'uuf warra qawween qabsaa'u jidduu deemanii akka isaan wal dhageetti wal hubannaan takka jidduu isaanii hin jiraanne gochuudhaaf yaaliin hin godhamne hin jiru. Kanneen irratti namni laafaa miti dhiibbaan miidiyaa kanaan beektanii miidiyaa kanaan Oromoon tarkaanfii guddaa of dura fuudhee jira. Kanaaf dhiibbaa kijibaan godhamu kana dhugaan afoo haa dhaabannu waan jedhuufi yeroon geesse dhiyaadhaa yoo dandeettanii viidiyoon as baatan sagantaan kun ni waraabamaa gara YouTube chaanaaliitiin illee sagantaan miidiyaa irra kaayama waan ta'eef namni dandeettanii viidiyoon as baatanii dhiyaadhaa yeroon geesse carraan keessan amma sagantaa kennallee isinumarraa fi nama isinitti aanu tokko jiraachuu madduurra caalaa dhiyaadha galatooma. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jijjitamaa laata. Amma deebi'eera wifi irra kaa'eera. So ani wanti jechuun barbaadu tokkoffaa akka ilma namaa tokkotti namni an defendi godhu namni dhuunfaa tokko illee hin jiru. Jawaarinis defendi hin godhu, Abiyyinis defendi hin godhu. Ejjennoon koo dhaabni an defendi godhu yookiin ammoo dhaabni an deeggarus hin jiru. Wanta an defendi godhu garuu ammoo kaayyoo uummata Oromooti. Rakkoo uummata Oromooti. Gabrummaa uummata Oromoo irra jirtudha. Cabiinsa uummata Oromoo irra jirtu. Qoqqoodamiinsa Oromoo jidduu jiru. Jibbaa Oromootu jidduutti facaafamu. Isa kana yoomillee taanaan defeending godha. Jawaar amma dura hanga fedhannoo haa duulanii amma dura waan inni jedhe tokko yaadadha. Ana defeendina godhuuf hin yaalinaa. Kan dadhabe waa lama beeka. Yeroo inni akkas jedhu Jawaariin maqaa hin jirre irra kaahan yoo ta'e, wantoota inni hin jedhin irra kaahan yoo ta'e, waan inni itti deemaatiin hin jirre irra kaahan yoo ta'e, tokkoffaa amantii kamuu haa qabaatu ilmi namaa. Namni rabbiin hin sodaanne homaa hanga feete nullee itti iyyinu sirreessuu hin dandeenye. Anaaf Osmaan yoo ka rabbitti amannu taate yookiin Caaliin yoo ka rabbitti amannu taate dhugumatti amantii ni qabna kan ta'u yoo taate tokkoffaa waan namni hin godhin namarra kaa'anii maqaa namaa balleessuun hin danda'amu. Yakka rabbi biratti illee hanga namichi sun deebisee dhiifama sii godhutti illee dhiifamni sun hin jiru. Rabbi fuulduratti illee jechuudha. Ilmi namaa tokko osoo kana beeku keessattuu ijoolleen yeroo baay'ee ani beektanii amantii irratti dhugaa isitti himaan amantiin akka amantiin jettutti waan godhi amantiin jettu san hedduu hordofee faana bu'ee sadarkaa sanitti hin deemu. Garuu ammoo dhaloota kootiin jechuudha. Uumama kennaa rabbiitiin nama miidhamu kamu haqa namaa dabdu kamu wayita isaawutu amantii baradhee osoo hin taane jechuudha. Abadan haqni namaa tokko dhugaan namaa tokko yeroo cadhisanii irratti qoosan abbaa fedhe taanaan diina kiyyallee taanaaniin
irraa diffeendi gochuun dirqama natti ta'a. Nama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanti amma hanga dhiyoo kana deemaatiin jiru by the way abiyyiin deeggaruudhaa miti. Namatti kana fakkaachuu danda'a. Abiyyiin deeggaruu osoo hin taane garaa ofii uf deeggaruudha. Boo'icha garaa ofiiti. Carraan jira beektanii yeroo deeggaraa taatu yookiin ammoo dhaaba tokko yeroo ati miseensa taatu yookiin ammoo faarsee bulaa yogguu taatu carratu siif laatamaa yeroo mootummaan sun sheek ta'u yeroo inni hollatu yeroo dachii tana jala waa gigirrisanii namuu akka waan magidaara sana qabee dhaabuu danda'utti gidaara sana erkisuudhaaf yaalama. Kanu kan godhamu mootuu yoo danda'ame Rabbiin illee walitti bu'uun ni ta'a. Rabbuma guddaa namni sodaatu kanaa walitti bu'uudhaan jechuudha. Namicha waan diffeendi itti goota sitti fakkaata. Garuu humna hin qabdu hanga feetinii hojjaa balaan rabbi irraa bu'e. Keeriin rabbi irraa dhufte. Namni sirraa hambisuu hin danda'u balaa rabbi irraa si dhufte immoo namni sirraa hambisuu hin danda'u. Rakkoon keenya amma isa kana wallaaluudha. Ani dhugamatti amma fakkeenyaaf Jawaariin waan jedhametu jira. Caalii baga jiraatte atillee baga nagaan jiraatte. Jawaariin amma waan jedhametu jira. Jawaar mootummaa Eertiraa waliin dalagaa Tigraay waliin dalagaa jira. Faannoo wajjin ammoo Jaafar Aliifaati xalahaa barreessaniiti feek xalahaa amma dura namoota garaagaraa irratti illee barreeffameera kun xalahaan kun. Xalahaa feekii barreessanii kunootii jedhaniitiin itti gadhiisanii. Kana kan godhu Jaafar Aliitii fi Fayyisaa Leelisaa miti. Lileessaa. Fayyisaa Lileessaa. Atileet Fayyisaa Lileessaa jechuudha. Namoonni kunniin yeroo kana godhan maalii fi biddeena isaaniitiif jireenya isaaniitiif. Yoo namoonni kun mootummaan kun aangoo kana irraa kan buutaate dantaan isaan argatan tun akkuma kaleessa TPLF jala sarara qabadda akkuma kaleessa TPLF qabeenya hunda isaa kan fooqii meeqa ijaarte ka addunyaa tanaan neetworkii meeqa ijaarte gadhiistee keessaa baate yoo namoonni kun aangoo kana irraa ka'an abbammaan kamuu yoo dhufe maarroon dhufe Jawaar dhufe rakkoon hin jiru jara biratti ni dhabna jedhanii waan amananiif namoota irratti hiyyummaa jalaa bahan. Namoota irratti daaraa gam mulqataniitiin biraa ol ba'an kana hunda isaanuu protect gochuu warra malee nuti warri sabaaf sagalee taatan an saba kanaaf dhaabbadha wanti jettan don't defend Jawaar Mohammed. Dhugaa isinitti hima. Defend godhina. Because Jawaar Mohammed osoo miliyoonaan hiriirree waan rabbiin isaaf kenne jabina rabbiin isaaf kenne gaaddidduu rabbiin isaaf kenne sana kennuuf illee hin dandeenyu. Miliyoonaan osoo hiriirree kennuuf hin dandeenyu. Rabbiin kenneefii jira. Guyyaan Gaasaa Ibraahim biyya alaa kana taa'ee abaa'utti duulaa ture. Ilaalcha garaagaraa qabaa ture. Ilaalchota dogongoraas qabaachaa ture. Ilaalchota dogongoraa hangaasaa Ibraahim qabu kana irraa deebi. Sirrii hin jirtu jennee gara dubbaateen hanga dandame tokko qajeelchine. Erga inni dubbatee booda wanti qajeelchitu garuu erga Oromoo walitti buusee booda qajeelchite. Garuu guyyaa inni gara biyyaa galu maqaa taanikaa jedhamu kana hunda kan yeroo baafamuufi lakkaa jarri akkana godhaa jirtan kun sirrii hin jirtani. Maqaa nama kanaatitti maqaa biroos hin baasinaa. Rabbillee itti sin gaafata hanga jedhu waliin jenne beekaa dhageeffadha. Maqaa an osoo yeroon geessee natu baafate. Alumaa fuudhamee waan an godhu wajjin maqaan sun paapellaan sun na kennamna maqaa an hin barbaamne yoo na kenname rabbi duratti illee itti gaafatamu. Warroonni maqaa fi hajji deddeemaniitiin rabbi nuu dhiisa jedhanii ji'a jahaanii probably dhalaa barbaacha. Honestly speaking. Garas deemtani dhaabbadhaa of laalaa yookiin hin deemina. Amantiillee xureessaa jirtan. Yoo kana erga iddoo sana dhaxxanii achi galgaltanii shaaworii fudhattanii deebitanii qulqullummaa sanaa dhufee akka amantiin jettu sani. Kanaan ala garuu namni obboleessa ofii ilma Oromoo tokko waan inni hin qabne an linkii tokko barreessee ture. Viidiyoo Jawaar Mohammed qaama kana anin deeggara qaama kana anatu waliin jira jedhee inni dubbate fida. An fakkeenyaaf waa'ee faannoodhaa waan inni dubbate nan beeka. Waa'ee faannoo maaf kana dubbatte jennee sila hayyoonni Oromoo guyyaa tokko walitti dhufanii ganama sa'aatii subii irraa eegalee hanga galgalaatitti qorataa turre. Why did you say this? Ejjennoon kuni maali? Politikaalii waan ta'e. Politikaalii yeroo waltajjii irratti hawaasni si gaafatu diina ofitti hin horattu. Diina ofitti hin horattu. Diina hanga danda'ameen Oromoo irraa xiqqeessuun barbaachisaadha. Morma muraan Oromoodhaa kan Wallaggatti gaggeeffame sun jechuudha. Ilmi namaa mormi muramee harki muramee mukarra fannifame sun waboona dhabu sona jiru sun hambisuu hin dandeenye waan sana. Dhugaa walitti himna. Garuu maaltu sirraa hambise rakkoo akkasii maaltu jalaa si baasa dippiloomaasiidha.
Isaanis qe'ee qabanii nutis qe'ee qabna. Yoo irra mari'anne qe'ee isaanii keessatti nagaan jiraachuu qe'ee keenya keessatti nullee nagaan jiraachuu kan akka tasaa ta'e ammoo Oromoon naannoo Amaaraa keessa jiraatu Amaarri naannoo Oromiyaa keessa jiraatu wal fixuun kun faayidaa nuuf hin qabu biyya tanuu hin guddisne yoo ta'e akka Itoophiyaatti jiraanya taana waliin jiraachuu keenya dirqamataa jira keenya. Yookaan ammoo akka yeroon geesseen amanutti independent Oromiyaatti amanan namni kan jedhu taanaaniin kolkollee fi kashalabbee ta'uun hin barbaachisu an independent Oromiyaa barbaada karaa barbaadinuu kana jedhanii deemu. Kanaan alaa Jawaariin itti duuftus dhabaattus waan akka dhageeffadha waan akka isinitti himaan. Har'a Harargee keessatti naannoo magaalaa Hararii sabni Adaree sabni xiqqaan 8% populationii sanaa kan ta'u Oromoon parsantii 57 kan ta'u Amaarri gara parsantii 16 ta'a. By the way magaalaa sanatti daran Adaree dachaa laman caala. Guraageenuu even dachaa hanga Adaree san jala dhatti. Hawaasa san yeroo ummata isaanii qe'ee irraa buqqisan dhiisee namoonni akka caffeedhaa fi hiriyoonni isaa yeroo isaan gabbaanii Jawaariin irratti duulla jedhamani hawaasa isaaniitiif yoom birmatan hawaasa isaaniitiif yoom dhaabbatan yeroo hundaayyuu maali achuma laalanii nama gosa biraa jedhanii falaguun maarroon akkas jedhanii deemuun hanga yoomii attaakiin bifa kanaan deemamu deema hanga yoomii namatti maqaa baasaa ofii ammoo beekaa ofiin jedhaa isiniif hin galu hanqaa siyaasaa kana keessa ture jara keenya yeroo tokkotti jedhan nama dhiba. Biyya Ameerikaa keessa ta'anii Itoophiyaa bashannananii deebi'uuf jecha Oromootti duuluudhaan adda baasuun maal jechuudha? Hin barbaachisaa hin barbaachisu. Ani wanti isin gootan waa takka godha. Tokko hawaasa keessan awareness isaa dabala. Lammaffaa warroota biyya kanaan nama duulan iccitii isaanii tokkoon dhiisinaati waan isaan kaleessa barreessan waan isaan dhadhatti jiran waan isaan borullee godhuuf deeman waan argattan hundaan maalummaa namoota kanaa qofa dhiisaa Jawaariin equationii keessaa iyyuu baasa. Equationii kana keessa Jawaar jiraates dhabaates Jawaar bakka Rabbi isaaf kenne abadan namni irraas deebisu hin jiru. Mootii biyyattii sanaa hin ta'a yoo taate Jawaar osoo nuti hinaafnu osoo nu mataan dhukkubu osoo nuti garaadhaan boonnu garaa keenya lafarra rigannee boonnu Jawaar will become a president of that country yoo Rabbi irraa taate. San ta'uu baannaan Oromoon miliyoona 60 jira jennu kun Jawaariin yoo filate amri Rabbi jidduu sana dhuftee Jawaariin fudhachuu dandeetti. Kanaafi Jawaariin difeendi gochuu osoo hin taane isin wanta hojjettan hawaasa keessan awweer godha. Hawaasa keessan dammaqsa. Oromoo dhugaa jirtu itti garsiisa. Yeroon geesseen badii balleessaa jiraata taanaan badiilee yeroon geesseen barreesse kan ofii isaatii dubbate jechuudha. Yookiin barreeffamaan barreessuu danda'a. As baastee yeroon geesseen kaleessa akkana jedhe hara kana for that matter dhugaa isinitti muudhaaf jechuudha. Jawaari wanti difeendi godhina isin hin jedhuuf Jawaar mataan isaa yeroo garagaraatti jechuudha. Wantoota garagaraa dhugaa jirtu walitti hin barbaachisan. Wantoota garagaraa kan inni asii achi qaqqabeetu jira. Si dhukkuba yeroo tokko isa wajjin wal dhabaa turre miti. Garuu yeroo wal dhabnu ulee waliif fudhannee osoo hin taane gatteessisnee mana keessatti kophatti gaafii ol gaafachuudhaan jechuudha. Maaf kuntaa. Karaa san qofaa wal qixxeessuu hin danda'amu. Guyyaa Hacaaluu ajjeesanii Jawaar Faati mana hidhaa keessa turan hayyoota Oromooti wanti nuti irra wal dadhabne tokko koottaa gatta'aati hooggansallee isin goona aangollee akka sabaatti isin kennina biyya kana hoogganaa lakki hoogganaan keenya hidhaa jira. Eenyu hoogganaan keessan Jawaaris Baqqalaan hidhaa jiran. Jawaar Baqqalaanis kafaa'oodha jarri kun yommuu achi keessa jiru akkamitti kun ta'a? No hoogganni keenya mana hidhaa keessa jira. Maaloo yeree hin barbaannu. Sababiin isaa maali? Namuu cabsee bahee akkas ol bahee ofii isaatiin akka Jawaariif hin ta'u sun. Because waan Jawaariif Rabbi kenne ani hayyuu Oromoo guyyaa har'aa jiru tokkoof illee waan inni kenne dhagarre. Kanaafi ani wanti isinii dhaamu isa maqaa isaa equationii keessaa baasaa yeroon geesseen badii ani qabuun takka takkaan naaf calleessaa yeroon geesseen kaleessa kana godhe har'a kana godhe borullee kana godhaa jira yeroon geesseen garaa isaatiif bulataanaan garaa isaatiif bulaa. Faarsee bulataanaan faarsee bula. Bar warroota kaleessa guyyaa hidhaman an faarsee bulaa miti siin jedhan. Warroota ammoo guyyaa hidhaman ammootu ani yooma takkaan gooneen hidhan jedhan har'a ammoo wantoota Jawaar yeroo biyyatti galan san fa'aa dubbate faaruu inni Abiyyi irratti dubbate wantoota garaa inni dubbate sanas baasanii kanaaf Abiyyiin faarsinaa jedhu. Kanaaf haasawonni Jawaarii tokkollee kan kaleessa inni keessa darbee fi wantoonni har'aa hidhaayyuu erga bahee booda jechuudha. Honestly akka nam tokkotti guyyaa inni hidhaarraa bahee sagantaa feeneen haasimannu Jawaariin akka nam tokkootitti hayyummaa inni qabu dafee deebi'ee waan Oromoo sirreessuu danda'a. Oromoon nama kana karaa sirriirra gorsitee yoo qabaatte potenshaali inni qabu potenshaali guddaadhaa mi'ee
kanaaf nama kana duulteeti miti. Seexana itti duulteetiin dandeettii seexanaa bari rabbumatu nurraa gadi qabe malee namni itti duullee seexana addunyaa kanarraa dhabe bisan hin danda'u. Jawaariin dandeettii rabbiin isaa kenne qawween illee itti aduulanni waa takka jala sararraa beeka. Woboon bosona waggaa 7 kana bosonaan galle wareegama guddaa itti kafalan. TPLF bosonaan almost dhallee hin galle dhallee TPLF bosonuma jirti mataadhaan. Faannoon ka agartan kan mootummaan Eertiraa kan warruma qawwee qabateetiin olola oofaatiin turu yookiin ammoo waan garagaraa jedhu walakkaa miidiyaalee kudhan qabatanii maal jedhan kanan Xalahaa Jawaar Muhammad babarreessitu mootummaa yookiin 4 kiiloo sheef godhee barsiisota biyyattii sanaa guututti walgahii teessisee ogeeyyii fayyaa guututti walgahii teessisee hojjetaa mootummaa guututti walgahii teessisee diyaas abbaa biraatiin hin dandeenyu. Diyaaspooratti haa duulu jedhamee diyaaspooraa gara duubaatiin marii ta'aniitiin Jawaar tokkocha irratti duulchisan. This is look carefully. Osoo Jawaar rabbi irraa waa rabbiin kennuufii baate duulli kun qofti nu bakka jirutti isa goggoysa. Garuu rabbitu kenneef akkam gootarree. Eessa fiduu danda'ama waan rabbiin namaaf kennu. Kanaaf Jawaariin qawwaa rabbiin isaaf kenne abadan abbaan fedhe. Mee waa takka wadhaa. Bari elemoo qilxuu faatii bari biyya namaa irratti suuqii isaanii cufanii qabsoo sabaa kanaaf galan. Jarraan faatii waa meeqa keessa darban. Jeneraal Waaqoo guutuu waa meeqa keessa darban. Haaji Adam Saaddoo waa meeqa keessa. Taaddasaa Birruu at least dhimma barumsaa irratti guyyaa isaan waliin hojjetaa ture guyyaa Oromoon kutaa kanaa ol barachuu hin danda'u jedhan Filiip jedhee as garagalee Oromummaa isaatti guyyaa inni deebi'e namoonni sun osoo ol ka'aniitiin lafarraa dachii kanarra dhaabbatanii nu arganii har'a nu'uu akkanatti ofii keenya hayyuu keenya irratti duullu. Gorsuun hafamee jechuudha. Ulee qabannee itti duullu maaltu nu eeggataadha. In particular mee waan takka isinii hima. Waggoota arfan darbe waan Ameerikaa keessatti nuti hin ta'in hin jiru. Ameerikaan seera maqaa kennan daftee baaste Minisootaan. Namni hedduun hin beeku seena abarkuni. Guyyaa biyya Ameerikaa kana keessatti hedduun isaa haayiween hin cufamu. Haayiween kan cufamu mirga gurraachaatiif hangi tokko cufame. Sana booda guyyaa lamaa within a very short term yogguu nuti Minnesota keessatti highway lamaa gurguddaa cal godhee cufne bariisaa lammaffaa seerri bahe kana booda highway cufuu jechuun yakka olaanaa yakka hamaa godhameera farrajame. Think about it. Oromoon guyyaa asii ol ka'e diaspora akkasitti wal faana bahu in 10,000 wal baaba'u sanadha. Dudda abiyyi kaayyoon isaa maal iseetan? Abiyyi dandeettii rabbiin isaa kenne takka beekaa ka isaallee. Abiyyi rabbiin dandeettii wanti isaaf kenne. Projekti manaajarii ajaa'ibaati. Projektii jalqabanii xumuruu irratti projekti manaajarii biyyattii sanaa osoo ta'e geebaa miti waan fedheen argatan abichisu. Projekti. Garuu bulchiinsa irratti aangoo ofii irra turuudhaaf jecha Oromoo wal nyaachisuudhaan. Riikardii dandeettii rabbi isaaf kenne Oromoo walitti buusuudhaan. Abaa'oo bakka lama caccabsuun kafaa'oo waliin dhahuudhaan woboo waliin dhahuudhaan kaan jalaa galchanii kaan bosonatti hambisuudhaan faannoo Amaaraa fi faannoo wal nyaachisuudhaan TPLF bakka lamatti caccabsuudhaan jarana namni dandeettii akkana rabbiin kenneef ni jira siyaasa Oromoo amma garri kana biyyattii sana keessatti wanti nuti agarra. He is well gifted. Kana haqa isaati kennuuf hin barbaachisaadha. Garuu Oromoon dammaqaadhaadha. Oromoo rakkoo hunda jalaayyuu kan baasu Abiyyi miti. Amma yeroo tokko tokko nu dhaadan maali? Kana waan kana dubbadheen tureen. Gaazexeessaan miidiyaa warra Tigraay maal laan jetti beektu? 2016 keessa magaalaa kana wal agarree akka namoomaatti jechuudha. Akka namoomaatti guyyaa wayii na dhuftee akkana rakkadhee raayidii barbaada tiraanspoorteeshinii barbaada bakka hojii deemaa naan jette. Eessa deemta akkana? Eessa dhaloonni kee Tigraay? Ati dhalattuu Tigraayti? Hayya kottu siif kennaa jedhee gaafii na gaafatameef hin geesseen. Guyyaa kaan gaafii gaafadheen waa'ee Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waa'ee qeerroo kana kam ilaaltanna TPLF iddoo sana kaan hojii isii natti himtee maalummaa isii irraa dhageeffadhee guuree jira dan maal laan jette TPLF iddoo sanaa kaanaan namni biyya sana bulchuu danda'u hin jiru naan jette. Isiin የወያኔ የሬዲዮ ድምፅ ጋዜጠኛ san turte beeka. Dan faayinaalii maal jedheen beeka? Dhageettaa jedheen sannaayit jedhamti. Sabni Tigraay miliyoona 5 hanga miliyoona 6 jedheen. Sabni Oromoo meeqaa jedhee gaafadheen miliyoona mana 30 naa himte. Hirii jedheen lakkoofsa Oromoo lakkoofsa Tigraayitii fidii jedheen hin hirte dachaa 5 dachaa 6 hanga.
isiniin dachaa takkittii keenyaa akka shan keessa harka takkittii keenya keessa taatanuu nama waggaa 20 fangana biyyattii tana dhiitee qabsooftanii dhuftanii waggaa 10 hanga kanaa 20 wamaa kana waggaa 18 akkana turan guyyaa sana nu dhiittanii amma nummaani Oromoo bal'aa kana keessaallee Amaara keessaallee Dabuub kana keessaallee Somaalee miliyoona 6 isiniin qixaa keessaallee namni biyya kana bulchuu hin ba'u jechuuni kuni wallaalummaa dhumaati kuni doofummaa dhumaati ni bayaa hin sodaatin haati xiqqaattuu guddattu namoonni akka lammaa asbaanii waan Oromoodhaaf ta'u waan saba sanaaf ta'u godhaniidhaan hin tuffannu kana aangoorran turre garuu abiyyummaan hadha biyya bulchaa jiru kun Oromoo makaleessa TPLF tuffattu keessaa dhufe hadha ammoo anka Oromoodhaaf dhaabon Oromoon hadha hayyoon isin qabda yoo xiqqoodhaami amma ilma Oromoo tokko as dhufe abiyyiin achii kaastanii Amaara faannoo achii kaa'uu fi abiyyiin achii kaaftanii Isaayyaas Afeworqii achi kaa'uu fi abiyyiin achii kaaftanii eenyu zammana kaasee achi kaa'uu fi jara keenya zammanaan illee rabbi aangoo biyyattii sanaa bulchuu isaa kenne in fudhata. Kan dhugaa isinitti hima yooma rabbiin halkan takka bulchii jedheen yoo jiraate akkam godhuuf deemne yoo rabbi irraa taate. We can't do anything. Isaayyaas Eertiraa irraa ka'ee waggoota 3 Itoophiyaa kan jeeqaa bahe isaami Isaayyaas zamana Tigree keessa namni turre. Waraana wayyaa baadiyyaa namni beeku Isaayyaas Itoophiyaa wajjin nagaa argatee naannoo 4 kiiloo ijjataa miti Itoophiyaa keessan ijjata namni eege jira hin jiru yeroo gabaabduu kana keessatti Abiyyi wajjin TPLF bifataan caccabsanii deebi'anii ammallee Abiyyiin yeroo gabaabduu kana keessatti diinanii ta'an jedheetiin namni eege jira hin jiru dhugaa walitti himna garuu mormaatti turre Eertiraan Itoophiyaa keessa seenuun yakka akka ta'e biyya namaa keessatti ijoollee miidiyaa irra turtan mormamaa ture. Kanaaf an wanti isiniif himu mee hawaasa keenyaa dammashinu. Aktivistoonni warri ta'an warri miidiyaa harkaa qabdan ganamaa galgala tiiktookii irra ooltan namoonni hadha duula Jawaar irratti deeman kun wal beeynaa barruuti. Ani yaadadha. Warroota hadha duula banan kana artistii Oromoo itti rakkate. Maqaa isaa dha'uun barbaadu. Rakkatee garuu lubbuu isaa baasuu qabna. Cinqii keessa jira sirba tokkocha baasee sirbi tokkochi yoo masan YouTube irraa nama bu'ee wayiiti. Yaadatta yoo ta'e yeroo qabsoon sun kaatu. Tan nama kana gargaaraa jennee namootatti bibilbile. Warri hadha Jawaariin hadha maal jedhan? Qeerroon guyyaa san miilli citee qeerroo guyyaa san akkas rakkate Jawaar dhaqee gaafatee hin beekudhaniitiin lolan. Kun ishee malee. Namoonni kana jedhanii dubbatan. Ani nama artistoota 2-3 aboo kootu nama kana gargaara cinqii keessatti artistoonni kunniin jennee sumunii kennuu warra hin dandeenye. Garuu namni ragaa isaanitti hin qabu jedhaniiti miidiyaa kanarra baanii hadhallee nuti ebaluun gargaaraarra hadhallee nu gargaaraarra hadha mucaan guyyaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame miilatti ciccitee mucaa kabbadamu maal jedhamu tokko ijoollee tuulamaati hadhallee ni kadhata. Mee gargaara hadha faarsitee bultoonni mucaa sana gargaara mucaa miilli isaa irraa cite guyyaa Haacaaluu sana. Dhiisaa Jawaariin Jawaar hidhee isaa jiraata rabbitu kenneef. Kanaaf hedduu isaa wanti irratti xiyyeeffatan jara saaxilu hawaasa keessan dammaqfachuu irratti hojjedhaa isiniin jedha ulfaadhaa. Kanaan ala Jawaariin equation keessaa baafnu. Galatoome yeroo geesse wanti barbaannus namu yaada waan itti mul'atu walii akka qoodee wal hubachiisu hawaasa kana ka miidiyaa gubbaa jiru gara tokkotti luucceessuun baay'ee barbaachisa. Yoo namni dhugaa dubbatu cal'ise kijibni irra deddeebi'ame dhugaa fakkaata. Kanaaf jecha dhiibbaa godhuun baay'ee barbaachisa waan jedhuuf sagantaa kana qopheessina. Cuma lama jechoonni lamaan kun tokkoffaa Taayee fi Hangaasaa Ibraahim haa yaadannuu jedha namni nama duultan. Hangaasaan wanti inni Jawaariin hin jedhin hin jiru erga biyyatti galee booda. Wantummaa inni hin fayyadamin hin jiru. Hanga maatiititti hanga haadhaatti deemamee hanga haadha Jawaar deemamee sanyimmaan isaatu akka nama biyya sanitti hin dhalanneetitti wanti isaan Jawaariin hin jedhin hin jiru. Taayeen nama garaa beelaan du'aatiin jiru osoo doktoroonni jiraachuu baatanii doktoroonni duulamu kun osoo jiraachuu baatanii nama du'aatiin jiru biddeena dhiisan malee cuukkoon dhiisne jedhee itti qoose. I think Jawaari doktorootaa fi falmachuun Jawaar beektanii dhugaa walitti hin naami. They deserve it. Doktoroonni Jawaar irraa galata qabu.
Lubbuun Jawaar guyyaa 40 nyaata dhiisee sababiin sarvaayiv taatee har'a geetteen maqaa doktoroota kanaati. Wanti doktora akka fuudhu isa taasisallee baraaramuu lubbuu isaa kan yeroo sanaati jedhee yaadaan. Kanaaf warroonni hangaasaa nu badhaa kaachi booda as bahee anatu si balleesse guyyaa waardiyaa isaa jalaa fuudhanii ajjeessan. Sin marfamne kijiba jette namichi jedhe sun dhiifama gaafata. The same thing with Taayee. Namoota kanneen irraa baradhaan dhaamsa koo kadhumaatii. Kanuma jechuun barbaada. Thank you. Hedduu ulfaadhaa hundi keessan warri sagantaa kana keessatti yaada keessan kennaa turtan yaadni kenna haga tokko waa jijjiira waan jenneetitti amannuu fi sagantaalee akkanaa qopheessinaa duratti illee waliin jiru. Ulfaadhaa warri sagantaa kanarratti hirmaattan hundi keessanuu sagantaa irraa kanumaan goolabne guyyaa boruutis sagantaan keenya itti fufa galgala sa'aatii 3:00 akka sa'a biyyaa irraa kaafneeti sagantaan kun itti fufa dhugumatti dhaamsa jabaa tokko yeroo geessee nu dhaamtan nuti Jawaariin faarsinee nulleen faarsee bulaa nama dhuunfaa ta'uudhaaf miti kaayyoon waan kana ammoo maqaballeessi asiin dura baratamee hayyoota teenna onnee sabaa keessaa baasuudhaaf xiyyeeffatamee deemu kun akka dhugaan taane akka kijiba ta'e biruuroongi gochuudhaaf kaayyoon sagantaa kanaatis akkasumas rakkinni hawaasa keenyarra jiru namni gaafa ati asitti waa buqqiftee iddoo itti namni waa itti buufatu ati qopheessitee fi rakkoo biyya san keessa jiru kaaniin biyya namaa keessa jiru quban qabne ka yeroon geesseen quban qabne ka ukkaamamee akka itti dubbatu dhabe takki Jawaarimmaan akkanatti daqiiqaa takkaan poostii godhu kuni carraa waliin ga'uu hin arganne nama meeqatu dheengata sagantaa qopheessanii kalee keessaan na dubbisee waa meeqa dhagayaati turre obboleessa keenya sirba faarsee bulaa kiyya hoo jedhu sa'aatii ammaa eessatti akka isa hidhaniiran guyyaa dheengaddaa nama information haa kenna jedhu. Mee inni jiraatu Finfinnee waan isaan achii fuudhanii bulbulaa isa geessaniif ilaala. Kaampii waraanaa bulbulaa jira. Namni hordofus barbaaddan namni as jala jirtan kan dhageettan sa'aatii ammaa akka achi jiru hubattaniiti hordofaani maaltu akka isarra ga'uyyuu hin beekamu. Namni jecha hagasii jedheef ana faarsee bulaan jedheeti jechuudha. Qaamni isaa kana uggure. Faarsee bulaan anaa jedhee amanee maqaa kana itti amanee fudhateeti. Faarsee bulaa kiyya hoostanii faarsitanii mee waan silaa nama hiisisuu hagas nama sodaachisu fakkaatu GPS'dhaan hordofanii osoo wanni kana daqiiqaa isa waliin an dubbataa ture ani interview godhuu ture nama san asiin duralleen hordofaa wal beekna rakkoo inni keessa jiraatu quba qaba. Hawaasnummaan Oromootu nama isumaa bira haa dhaabatu waan jedhuun yeroo ammaa silaa kan jireenya kiraa kana keessaa na baaftan isin na hidhuuf na barbaaddanii jedha. Waan garaa nama nyaata. Wallaahi osoo waliin haasofnu guyyaa san interview godhanii rakkoma isaatu hawaasni Oromoo akka inni itti jiraatu iyyuu haa dhaga'u waan jedhu interview godhanii osoo waliin haasofnu daqiiqaa 10 booda anaa liinkii ergee fi online irraa bahe gurbaan kun waan isin ajaa'ibu wallaahi. Eegasii hordofaati ture waan akkasiitu jira namoonni as jala jirtan kanaan nama san jirtan karaa dandeettaniin hordofaa lubbuma isaatiin illee taatu akka namni sun illee jiraatu asumaan dhaamsa kana isin dabarsaa. Warri waliin turtan hedduu galatooma ulfaadhaa. Inshallah sagantaa biraatiin boru walitti dachaa.